Niitorkiin Itoophiyaa kanaa maaliif dida? Hello, akkam jirtu abbaa koo maatiin nagaadha? Fayyaa keetii ilmoo koo? Nagaa galata Waaqayyoo ni jira. Fayyuma qabdaa? Akkam erga gara miidiyaa kanaatti dhufte waan irraa baratte qabdaa miidiyaa kanarraa? Maal abbaa koo miidiyaa kanarratti waan gaarii argeen beeku. Dhugaan siin jedha abbaa. Miidiyaa kanarra kan jiru salphina guddaadha. Kanee tiiktookii kana hojjechuu dhiifnuu laata? Maali abbaa? Namoonni baay'een ittiin beekamuudhaaf hojjechaa jiru malee garaa dhalootaaf namni hojjetu hin jiru. Maal argiteeti garuu? Kaan safuu cabsaa, kaan aadaa cabsaa. Namni jireenya boruu yaadu hin jiru. Har'a beekamee baruu barbaada. Namni nama dhaga'us waan hin jirreefan hin dhiifne jedhe. Abbii koo wanti siin galle tokko jira. Nuti beekamuudhaaf hin hojjennu. Dur beekamne waan ta'eef. Macaafa qulqulluu keessatti isin ibsaa tulluu gubbaatii nuun jedhe gooftaan. Isin soogidda biyya lafaatiis nuun jedheera. Isa dur ibsaa tulluu gubbaa nu godhe kana. Iyesuus Kiristoosiin lallabuu irraa wanti tokko illee nun deebisuuti hin danda'u. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti isin dhufa jedha. Isa biyyi lafaa olii gadi borcu kana ilaalte abdiin kutatini. Gooftaan gurra dhalootaa nuuf kenneera. Jabaadhuuti hojjedhu. Jabaadhuutis kadhadhu. Nuti galaa dhalootaati malee balaa dhalootaa hin taanu. Tole ayyisammoo abbaa. Ani galaa dhalootaa malee balaa dhalootaa hin ta'u. Waaqayyo immoo hunduma keenya haa gargaaru. Si haa eebbisu. Ishee jabaadhu siifan kadhadha.